Siifan baay'ee galatoomi nu wajjin turtii taasisuudhaaf fedhii agarsiisuu keetiif mee jalqaba eessatti dhalatte akka guddatte nutti murraa eegalla. Ani keetti dhaladhe magaalaa Adaamaati. Garuu waan keessaa qabu tokkos hin qabu kan guddadhe gara Arsii Aanaa Muuneessaa gara magaalaa Qarsaa kan jedhamu gara baadiyyaa irratti guddadhe. Mee sana booda gara biyya Neezerlaand deemte yoo dogoggoruu baadhee umurii kee waggaa 15tti mee maaliif deemuu dandeesse adeemsa imala keetillee nutti himi. Ani akkeetti deeme yeroo dura ijoollee ta'ee deeme 15 safara 15 deeme. Adeemsitti deeme akkuma nama asuma baay'ee achumatti yeroo an deemu sana gara I think 11 waggaa 10 ta'eera. As keessa biyya kana keessatti baay'ee namatti hin tolu. Akkuma baay'ee achitti hafuu fi itti yaadeet namachi jiru wajjin illee dubbadhe achumaan achitti hafee namatti hin tolu ture. Jireenyaafis ispoortiifis asitti yeroo saniif. Ispoortii asumatti eegalte jechuudha. Sana booda achi deemtee baqattummaa gaafatte immoo ispoortii asumatti eegale yeroo xiqqoo ta'e illee mana barumsaatti deemuuf baay'ee fiigicha akka malee jaalladha ture illee taaddaagii ijoollee xiqqoolee ta'ee dorgomii onnoo keessatti cadhistee akka ijoolleen dorgomuun jira hin jaalladha ture safara keessatti illee akka malee outdoorii ture nama keessa doon ta'e nama ala jaalladha ture akka malee. Ana akka tasaa achi deemee illee waa ispoortii sammuu koo keessa itti dhiise garuu jireenya koo keessatti waan outdoorii jaalladhuuf nama ala keessa jaallatu baay'ee natti hin tolle achuma gara barumsaa deemee ture achitti barumsa koo osoo baradhuyyuu ijoolleen ispoortii hojjetan hin jirani isaan ka gara ispoortii akka deemu akka ispoortii hojjennu eegalsiisan. Jireenya biyya Neezerlaand akkamitti bartee wanti sitti ulfaatee ni jira ture? Jireenyi biyya Neezerlaand akka deemee baay'ee natti ulfaateera. Umrii haga waggaa 2-3tiif. Yoo beekta irra guddinaan ijoollee baadiyyaati. Ijoollee baadiyyaa keessatti balballi banaadha. Namni warra ollaa walitti dhufaa. Soshaalii baay'ata biyya kana keessatti. Yeroo achi dhaqu akka tasaa bakka gaariillee nan geenne. Under age kan jedhamu eenyu keessa ture. Mana under age jedhamu keessa ture. Yeroo hundaa balballiin cufama. Annammoo nama ala baay'isu siin jedheera ala oola. Yeroo hundaa yum haadha kootiin sabootaniif wallola. Yeroo hundaa mana oolanii barumsa makiinaan nannaa makiinaa yoo deebinu gara manaatti onnu geessan. Baay'ee cinqii guddaa keessa afaan hin beeku. Nama tokko nama Oromoo hin argine. Nama Oromoo dhiisii nama Itoophiyaatti nuyyuu waliin argine. Rakkadhaa ture waggaa tokkoof achillee ka'eeti. Injiraanni yaaddi biyyaallee sammuu koo keessa deebi'aa ture. Qilleensi biyyaallee garagara ture. Achi akka malee qorra yeroo ganna 6-4 6-5 akka malee qorra baradoofaa ture. Yeroo bonnaa humaan jedhu. Halkan illee eeguu kootiin biyyuma kana argaa ture waggaa 2-3tiif. Alhamdulillah saniin booda waggaa 2-3 booda addaaftii ta'ee jireenya biyya sanii waliin. Mee jalqaba yeroo fiigicha kana eegaltu atleetiin ati fakkeenya godhattee eegalte ni jira. Yeroo tokkollee akkasuma atleet Faayisaa Leellisaan anaaf goota kooti yeroo jettu dhaga'amte jirta. Gootummaan isaa gama kamiini kan jedhu sanatti himi? Actually ani atleetii eenyu jedhee atleetii ilaalee akkas ta'a jedhee ka eegale tokkollee hin jiru. Ani intala musliimaatu warri koo islaamaa kanaafuu gara fiigichaa kan akkas ta'a kana wanni jedhamu tokko hin jiru. Asitti illee cadhiseetumaan taaddaagee akkas waliin fiige malee diriimii guddaa kan qabu tokkos hin turre ana biratti. Biyya alaa deemee achitti ijoollee astamaariin kee tokko ka fiigicha jaalatu jira. Ispoortii akka malee barbaada. Ispoortii any ispoortii hojjechuu barbaada. Birri kafaluu qabda ispoortii hojjechuuf kan birri deemu hin qabu tamaariidha. Tamaariin biyya alaatti baay'ee rakkisaadha akka biyya kanaatti miti. Guyyaa tamaaraa galgala hojjedhaa ture. Astamaarii san wajjin bakka fiigichaa dhaqee namitti wayiin argite mucayyoon kun taalentii akka malee qabdi
fiigicha eegaluu qabdettee caammaa naa bitteet warra achillee warri akka tasaa rabbi jaalala isaanii naa kenneeroo gisee hundaayyuu gara gaarii na gorsanii isii biratti eegalee achumaan barumsa narsi ka jedhu jammara afaan isaanii fixee waggaa 3 akkas taa'ee narsi sanirraan akka malee natti ulfaate beekta gara magaalaa biraa qayyarame namicha Oromooti gara Shawaa kan addunyaa xinaafa jedhan yoo an fiiguun argee si hojjechiisaa naan jedhe waan hunda si qarqaraa naan jedhe garuu inni barumsa dhaabi naan jedhe isaan waliin galle oduma jidduu kana keessa inni illee na qarqaaruu osoo hojjedhu akka tasaa Dutch Federation asalxaanii argadhe ufumaa na waame nusi qarqaraa kootuuti waan hundaa nusi qarqaraa kiraa manaallee waan hundaayyuu jecha ispoortii kootuu kee hojjeta mana barumsaallee wajjina si haasayaa akkati guyyaa 3 guyyaa 2 ispoortii hojjeta guyyaa 3 timirtii kee barattu naan jedhe barumsa koo lakka malee jaalladhaa ture inni akkasii haasa'ee fokkosii gara lachuyyuu timirtii kootii barumsa kootii fi ispoortii kootitti illee fokkosii godhe alhamdulillah gara 2012 isa bira dhaqe 2013 faranjiidhaan jechuudha 2013 akka malee suksesii ta'e oduma beeki daa'imman liigii galee daa'imman liigii gaarii fiigee sa'aatii minimaa fidee 2014 actually ijoollee top the world jedhamu keessatti galee ijoollee olompikii kanneen fiigan mo'achuu jalqabe suksesiin kiyya actually akkuma nama hadda ka'ee boru suksesii ta'e alhamdulillah ageessi asnatti ulfaate malee anaaf gara kootiin difaayii fayyisaa dhamuun fayyisaan baay'ee uummata Oromootiif godheera gochi qarshii qofa gochi waan biraa qofaa miti yeroo olompikii nama miiliyoona meeqatu laala achirratti mudhisee rakkoosa mudhisee nama hedduu adiidhaan dhufee maali jechuudha harka akkana godhuun jedhanii kana gaafataa turan nama sanitti yoo himee warra adii sanitti kataanii bu'anii jira rakkoo akkan ala biyya keenya piisitu jira miti naganaan jedha lakki እና baay'ee beeksiseera miidiyaan dammoo yeroo kana miidiyaa hojjetaa jira miidiyaan dhugaa haqaayyuu dhossee soba alatti baasaa jira fayyisaan gini miidiyaan wanni sun akka mul'atu godhe saniif akka malee isa dinqiseeffadhaan mee waa'ee barnoota narsiingii si gaafachuuf ture maalirraa geessee jirta yeroo ammaa kan nuu atleetiksii qofa immoo hojii biraa kan dabalataa qabdu barumsa narsii waggaa 2 baradhee yeroo san 2012 jammare waggaa akka dhufee yeroo dura waggaa 3 barumsa barataa ture barumsa afaanii fatanaa darbuuf hagam dandeettiin kee akka ta'e achumaan 2012 narsii jammare 2012 narsii baradhee tartiinii baradhee waggaa 2 baradhee dhaabe san booda akka malee biizii ta'e fiigichuu yoo rakkisaadha isa achumatti dhaabe waan biraa wanna hojjedhuun qabu yeroo kanatti fiigichaan ala keessattuu yeroo darbe shaampiyoonaa addunyaa irratti meetira 10,000 fi 1,500 warqee argattee jirta injifannoo guddaa ture keessattuu meetirri 10,000 kan atleetonni biyya Itoophiyaatti beekamanidha siifi kaadda ta'e qaba dorgommii san mo'achuun kee baay'ee waan adda ta'e naaf qaba ani actually fiigicha dheeraa zuurii baay'eetu jaaladhu boring na fakkaata waan si'eessoo waan ati muddamtu waan ati fakkaane jiruu kootira fiigicha dheeraa yoo maratoonii ta'e akkas afoota malee akkas waan ati naannaan kana hin jaaladhu jiruu kootirratti abadan hin fiigu jedhaa ture gara waggaa tokkooti asalxaaniin koo 10,000 yoomiif qajeelchaan beektame yoomiif hin jaalata yeroo training hojjennu zuurii hojjennu kan inni akka malee jaalata an akka malee jibba atillee 10,000 fiddaan an jedhe and just keep dreaming tasayyaade waan akkasii jedheen waan ani yaadatti natti nimtu naan jedha chisuuti jedhee atiin 500 koo gaariin ture na fakkaate bigin yeerii irratti shangaa kabaabii baay'ee bada ture ramadaana keessallee ture baay'ee bada ture jumaan aare okay kaati jette nan godhaa jedheen 10,000 jettuun fiigaa I wanna punish myself waa uftaaris punish godhu barbaada jedheen baay'ee gammadee okay naan jedhe ihe warqee argadha alhamdulillah wanni irraa argadhe
yeroo jalqabaa ani waan speedii 500 faat speedii akkuma 500 speedii waan ta'eef yeroo jalqabaa waan suuta deemnu bakka malee eenyu na godha natti hin tolu waan dadhabe natti fakkaata yoo garuu gara eenyurra deeman natti tola maaliif speedii fuulii deemaan jiru suutallee waan deemaan jiru fokusii irratti godha baay'ee itti gammadeera actually injoo godhe akka malee. Nee gama biraatiin atileetonni dhalootaan Itoophiyaa ta'anii biyyaalee birootiif fiigan hedduudha keessattuu biyyaalee Arabaatiif jechuudha. Ati Itoophiyaadhaaf osoo fiigee jettee yaaddee beektaa? Gama Itoophiyaatiinis immoo qaamni Itoophiyaadhaaf osoo fiigdee si gaafate tarii federeeshinii atileetiksii irraas ta'uu danda'a, aangawoota mootummaa irraas ta'uu danda'a namni biraallee. Namni na gaggaafateera gara kootiin ani odoo fiigee jedhee hawween beeku yoo biyya Oromoon bilisa baate biyya Oromoo. Gara kootiin gara hawwee hagas hundan beeku Itoophiyaaf nan fiigaa maaliif ijoollee hedduu qaban. Ijoolleen hagas hundallee odoo gahee guddaa qabaatan hin baane hin jiran bakka guddaa hin geenne hin jiran. Ijoollee hedduu isa odoo qarqaaranii sirriitti ijoolleen bakka guddaa irratti hojjetanii jedhanii anillee ittan hinaafa sila akka isaanii odoo ta'e isaan bira ta'e isaan ijoollee isaanii irratti hojjenne ijoollee amma fikootiif yoomeef na biratti hojjeta rakkoo meeqa keessa darbaa jira kanaafuu I have never think about it. Dhugaa nama akka malee taalentii qabu nama akka malee odoo 5,000 fi 10,000 barana akka fiigu goosisanii mucaa warqee 2 argatu ture. Sammuu isaa baay'ee baxabaxameera akka malee baxabaxaniiru yookiin 10,000 fiiddu jedhanii yookiin 5,000 fiidda jedhanii ጊዜ hundayyuu rabshaadha sammuu isaa keessa yeroo hundayyuu yookiin na ari'an jedha yookiin federeeshinii waliin gallu jedha baay'ee wanna isarratti arguuf inawu alhamdulillah jedha actually bagachii baay'ee jedha I think haga daraartuun seente kana wayyana fakkaata sirraa fi jira maybe take time angara godin nawu meegaroo son Itoophiyaa jiraadhee haga amma milkoofte kana nam milkaa jettee yaadda milkaa'eeyyan milkaa'uun danda'a garuu uradii guddaa keessa waan darbu natti fakkaata waan rabbi si galmeesse waan hin dhabneef waan milkaa'u natti fakkaata garuu maal beeka waan dhaabullee natti fakkaata hagas hundatti gistii wannoon qabu peeshintiin qabu yoo safarii nama godhan yoo yoomeef irratti yoo argu yeroo tokko tokko aboottiin dhiisuu wayyee jedhaan innuyyuu gizee meeqatti dhiisa manaamin akkas ta'a akkas godha sammuun isaa actually shaampiyoona ji'atu 2 yoo hafa akka malee rakkoo guddaa keessa arrafee hojjetuu dhiise wanna biraa yaaduudha maal beekan imagination of godhus hin barbaadu. Mi'aati fageenya garaagaraa hin fiigdaa hagasuma milkaa'aa jirta sababni isaa maal inni jettee amantame? Sababni isaa tireeningii sirriitti hojjechuudha. Tigistanyaa ta'uudhaan kanaan durallee taalentii mamma qabu qaba hojiilee hojjedheera garuu tigisti sirriitti hin qabu ture ammuma waan hundaayyuu amma godhuuf qaba dorgommii seeneellee muddama waan muddamuuf hin balleessa ture ginaa waggaa 2007 irraa qabe yoo mo'atamullee kamo'adhees kamo'atamillee irra deemee ilaala dorgommii koo peeshintii hedduu qaba ture peeshintii hedduu waan qabuuf waan hundaa waan godhu itti yaadeeti muddamu dorgommii keessatti muddamu itti yaadeeti irra guddina tireeningiidha waa hedduu waan qabdu hunda sa'aatii kee koostii godha maybe connectii ijoollee hiriyaa kee wajjin qabdu connectii warra kee waliin qabdu kan hunda sirraa fudhata yoo beestii irra sookin achi geettee bakka ho'i gaftaat kan hunda dhiifte waa'ee isaarra fokkosii ganama galgala hojjechuu wamma xixiqqishuullee ta'a wan just laarni namni fiigite luka qofatti fakkaata waan hunda laarni nyaata kee tireeningii akkam hojjettu jiimii fiigicha waa hedduu walitti qabateetu itti koosti taayimii hedduu fudhata. Nama biyya Neezerlaandiif fiigaa jirta rakkoo biyya Itoophiyaa keessa jiru natti himtee jirta haalli ati jiru maal fakkaatame si kunuunsu keessattuu atileetonni biyyaalee biroo yookaan dhalootaan biyyaalee biroo ta'anii biyyaalee Awurooppaa tokko fiigan immoo
كساليلان سيجمع كان الرب سوم فاير ورتك كبوني مدة ni mul'ata siin sirratti qaqqabee beekaa ana gara kootiin I think waa'ee kunuunsa gara qarshiitiin akkasi kilabii kana Itoophiyaatu baatana fakkaata ijoollee lafaa kaatu kana ijoollee xixiqqoo Itoophiyaa keessatti namni hedduu qarshii gayaa hin qabu ka kennuuf ka ijoollee qarqaaru kana kilabii hedduu baatan baay'ee bareeda Itoophiyaa keessatti wanna jaaladhu Nederland keessa in qabanii wanna akkasii kilabii yoo ta'e situ waa kafala kanaaf amma irra guddinni ijoolleen tokko atiin sababa san yookiin wajjataa fiiguu qabda malee kilabii si qarqaaree fiigichaa fi eenyu kan taatu hin jiru garuu nama akka kooti nama ganama ol ka'aa deemuuf Itoophiyaa mooyi nama akka kooti bakka gaarii ga'e kanaaf federeeshinii waliin loltu Chikin jiru wuxxeetii qabattee sa'aatiin kee gaarii ta'ee alamii irratti toopitirii taatee jennaan yeroo san irratti sa'aatii san irra gaarii taanaan maalsii goona maalsii taana tireen kaampii yoom kam deemta akkamsii goona jedhanii kasi kunuunsan isaan biyya kamtammaa ayyaariin gaariidha qilleessi biyya kamirra gaarii yeroo amma nu biraa akka tasaa baradoota Itoophiyaa yoo deemte hoteela keessii kafallaa nyaata keessii kafallaa jedhanii kanaan si kunuunsan yoo asitti qilleessi badaa ta'e okay Keeniyaa deem okay akkas kanaan waan biraatiin waan si bira dhaabatanii waan danda'aniin yoo lafti sun oo'a ta'e oo'a san akkamitti akka barachuu barbaadu deemiitiin vizitii godhii torban tokkollee ta'e nu qarshiin si bira dhaabannaa yaadaanillee nama fuudhiin nyaata waa'ee nyaataa beeku kana akkasii gorsu eenyu godhanii jiimii kasi hojjechiisu eenyu si godhanii kanaan si bira dhaabatan. Mee haalillaan yookaan reesizimii wanti mudate jira kana dura akkasii. Ana namni tokko ka yeroo duraa lammummaa biyya saniin argate mee ka mudatu hin jiraan gara kootiin agamma wanna nama mudate hin jiru. Mee erga atleetiksii kana eegaltee booda wanti buufadhe jettu maal inni amma fakkeenyaaf atleetonni hedduun investimentii kana keessatti illee yeroo hojjetan mul'ata maatii isaanii gargaaru maal kun jira waa isa wanti dubbachuu barbaadu jira. As gara Rufaa'eeli gara sulultaa akkasii lafa bitadheera. When investment itti yaadaa ture and actually one of the young athletes agana argataa jira malee akka warra duraanii qarshii ol kaa'ate miliyoona akkas biliyoona lafa kaa'ate warra akkasiin diggin kiyya inshallah ganaa dhufaa jira ufafoo investmentii hojjechuu barbaada especially gara naannoo Arsii naannoo Muuneessaa magaalaa xixiqqoo keessatti bakka ittiin beekamne jiran bakka magaalaa guddisuu irra guddina ufiif qofa doon ta'in sabaachi ummatachi dhalate san magaalaan isaanii guddattee arguu nan barbaada ufafoo odoon akka timirti beetii banameet natti tola inshallah በተለይ warra dubaraa warra cunqufamu kana odoo qarqaarame ana projektii qarqaarsaalee osoo banee isa itti yaadaa jiran akkana ijoollee dubaraa ijoollee rakkoorra jiran ijoollee rakkoo keessa darban kanneen qarqaaru warra bishaan hin qabne kanneen hojjechuu fi odoo rabbi naa godhee kan suksesii ta'ee natti tolaan gama kooti ani qarshii walirra kuufatu odoo hin ta'in namallee qarqaarteeti nama san ummanni sun yookiin naannoo sanii gammadee argulleen qabeenya tokko jedhee yaada. Namoonni si beekan siifannoo fi amantummaa cimaa qabdi jedhanii yeroo haasaan dhaga'ama. Mee ciminni keenni guddaan maali jettee yaadda? Ammoo dorgommii kee kana keessatti atleetii sodaattu ni qabdaa? Ani duraan atleetii odoo hin ta'in fiigichumaan nan sodaadha. Narvisii fiigicha kan mo'achuu barbaada. Tasa mo'atamuu barbaada. Rabbina dhiisu tasa mo'achuu waan barbaadu dursee sammuu keessa saayikooloojii keessatti wat yoo mo'atame yoo ka jedhu natti deddeebi'a. Saniif jecha dorgommii 2015-16 dorgommii balleessaa ture. Odoo biraan gahin dura odoo mo'atame yoo ka jedhu. Gina amma
atileetii sodaachuu doontan fiigicha akkamitti akka ba'u barbaadu. Konfidensii qaba alhamdulillah konfidensii akkana hojjedhee kanaan deema. Wanni fe'ee haa galu isti kanaan deema jedha. Isa atileetii sodaadhu hin jiru atileetiin baay'ee xankaaraadha jedhee yaadu odoo jiraate cimaadha jedhee jiraatu odoo jiraate Almaaz Ayyaanaa baay'ee strongidha. Mucayyoo Itoophiyaa ta'a amma jammarratti akkas hiitan oliif fiidu. Kunniin baay'ee ijoollee dinqisiifadhu. Mee ati afaan meeqa akka dubbattu nutti himi? Oromiif nan dubbadha. Amma intervii kanarra waa akkam akka dubbadhe beeku garuu Oromiif nan dubbadha. Afaan kooti afaan haadha kootiiti. Achirraan afaan daachi dubbadha. Achirraa Ingiliffa dubbadha. Amaariffa illee xinnoo nama qora. Mee miidiyaa hawaasummaa fayyadamtu? Feesbuukii fa'aa jirtaa fayyadamtaa? Sababni isaa maali? Feesbuukii nan fayyadama ture. Yeroo duraa san haga eenyu ta'ee waggaa lama akkas ofirraa diileetii godhe. Koosta taayimii koonaa laa balleessaa meesejii nama si barreessu yeroo fiigicha fiigee fa'aa gisee tokko meesejii 100,000 banaa sa'aatii hin qabu sa'aatii 7 olii gadeennu godhu. Actually nama akka kootiitiif social meediyaan barbaachisa beekumsa ol beeksisuuf gara kootiittan waan gaarii gara kooti waan itti amanuu fiigicha keerra goobasii ta'uu barbaade isarratti eenyu taanaan nagaa namni na beekee beekifaati. Siifan bultii jaarrattee jirtaa? Dhiyooma kana nikaa godhadheera gara ji'a akkas ta'eera. Abbaa warraa kee biyya kamii akka ta'e? Abbaa warraa koo Wallagga Naqamteedha. Tole gaafin inni biraa keessattuu leenjisaan kee kan duraanii Arbeeltoo Saalaazar qoricha nama jajjabeessu wajjin wal qabatee dorgommiirraallee ittifamanii turanii hojii isaanirraa. Ati immoo nama sana wajjin uumama qunnamtii akka hin qabaannee fi gochi raawwatameera jedhames si leenjisuu osoo eegaliin dura akka ta'e himaa turte. Hojii kee irratti yookaan dorgommii kee irratti miidhaan inni qaqqabsiise dhiibbaan inni qaqqabsiise jira? Akkuma jette wannoollee yoo laalte wanna ana wal ga'uun qabu waggaa 10 dura wanna uumame gara kooti Alberto kan beekan dhugaa siin jedha nama gaarii namaaf yaadu nama hojjetee bakka guddaa ga'u ijoollee asalxaanyii arge keessa kanaan durallee asalxaanyii adii qaba ture Dutch namaaf yaadu garuu Albertoon caamaa taa'e ijoollee fidhaa yoo ijoollee luka dhukkubee baay'ee hojiin olii gannaanaa rakkoo san furmaata fiduuf jecha injirii isa biratti eenyu itti akkuma naayikii keessa waa hojjetu paaworii hedduu waan qabuuf garasiin baay'ee si qarqara nama gaariidha. Guyyaa faamilii isaa eenyu qabuun ayyaanaatiin nu bira ijoollee tireeningii fa'aa kennaaf. Akka malee nama leenjisummaa isaatiif bakka tokkoffaa kenna ijoolleef tokkoffaa kenna achirraa warra isaati faamilii isaati nama akkanaati isa beeka ka uumame jedhan waggaa 10 dura waan an keessaa beekus hin qabu warra kan jedhe qofa doonteen ka barreeffamillee jarruyyuu ati apologize wanna godhuun qabnu wanna sitati hojjetteerta beekaa doonteen sitati hojjetteerta waa hojjetteef qaxxaamuu qaba. Nama gaarii akka taateen beekne namni jedhanii wanna ka isaan barreessanii ka ittiin panashii godhan illee saniin garuu miidiyaa irratti ka dhufu waan biraatiin. Angara kootiin wanna tokko wanna arge hin qabu. Wanna narra ga'illee hin qabu gara Alberto irraan nan dhufe. Garuu of course baay'ee rakkadheera baay'ee wanna hin beekne keessatti wanna keessaa hin beekne keessatti ani waggaa 2 hunda isa bira dhaqee. Odoo yeroo kanatti namni tokko waa hojjetu barbaade nama akkanaa bira dhaqu. Already waan soqamaa jiru sillee gizee hunda silaalan jechuudha. Isa bira dhaqee isa ufoo gizee hundaayyuu teestii na godhan gizee hundaayyuu nama rammaran gizee hunda asittillee kaleessaayyuu amma mirmaraa qaba ture akka drug free ta'an bakka hundatti. Alberto bira dhaquun durallee ani sa'aatiin kiyyees
meedaaliyaa illee nan qaba ture. Isa birallee dhaqee dammoo namni wanna kana dalagu konstaantii miti yeroo hundaan konstaantiidha. Bar'een gada baranallee ta'eera hojii asadii afuriiti konstaantii dura galamu wancaatitti warra kana dalagu irra guddan yeroo tokko fiigan yeroo tokko badan. Namni tokko maaliif isa bira dhatte jedha maal akkas taate jedha diraagiidha jedha. Baay'ee awwaan sammuun koo jeeqamu adoon waan beeku tokkoon qabu maaltu nagaa jedhaa ture duraan. Inni waan namni akkasiin jedhu islaa akkamitti ta'uu danda'a ani ganama galgala teessee na godhani akkamitti akkana namni naan jedha. Yeroo ammaa kana dammoo sirriitti wanni miramaraa maashiniin isaa maaliin isaa teknooloojii haayee nama waan kana fayyadamu yoosuu qaban. Baay'ee na gaddisiise infektiilee hedduun irratti godheera batalee guyyaa dorgommii waa hedduun iyyuu atilees sammuu namaallee nu godheera gara kootiin inshallah bara dhufu nama bira deemeeti waan amma ta'e kana akkan eenyu ta'e mul'isu barbaada. Mee piroojeektiin akka jalatti leenjaa turte inni immoo cufameetiin jira amma muraasa naa eegalteerta leenjisaa haaraa argatteerta immoo leenjisa haaraa manaajarri koo arganiiru. Piroojeektiin cufameera namichi wayii hin jira ka isaa wajjin leenjisu duraan. Garuu atiin anaaf yoomii fi gara biraa deemna nuuf fakkaata leenjisama kama biraa kama isaan waliin wanna tokko walitti hin jennu. Beekama beekuu dandeenya? Hin beeku sirriitti maqaa isaa. Akkasnaan jedhaniiru garuu as Ameerikaa keessa ta'e magaalaa Saa'udoon ta'e magaalaa biraati. Atleetii dubartii cimtuu bara kanaa badhaasni si jala miliqee jira. Namni miliquun qabu ture jettee yaadda waan sitti dhagahame. Lakki gara maalatti fakkaatu gara kootiin ani wanna wajjadheera isaan wanna eenyu akka ka eenyu ta'e abbaa eenyu ka beessa akka ta'e filachuu mirga isaaniiti. Haga sundallee wanna ofii muddaman ishee ofii keetii dorgommii san gaarii fiigee mo'adhu malee shillimaata akkas ta'e dibeesti ta'uu kanaaf sooshaal miidiyaaleen jaalladha. Uumaa infektii nan goona actually natti toleera yaala odoo tabaranaa ta'e giddeetaa achi dhaqee maali uffata irraas liibsii kalkanii kaayinnu isa uffadhee achi deemeetiin guyyaa tokko bana bararaa dadhabeera already shaampiyoona ullee gaddeemu iyyuu narraa qannase. Bara dhuftu 2020 keessa Oloompikiin hin jira isaaf qophaa'aa jirta. Fageenya akkamii irratti dorgomuudhaaf akka yaadde nutti yoo iciitii ta'uu baate jechuudha. Lakki iciitii miti akkuma baranaa kana hunduma irratti fokusii godha 800 haga 10,000 nan hojjedha. Dorgommiilee seenaatuma hundaayyuu dheeraas gabaabaas na fiiga. Depend yeroo sanitti kamirratti akka cimaa ta'e akka baranaa rabbinaa godhe yoo kondishiniin koo gaarii ta'e haalaan irra jiru yoo bareeda ta'e akkuma baranaa kana 10,500 fiiga yookaan bara dhufu akkanatti fakkaatutti 5,000 fi 10,000 filadhu natti fakkaata. Barana 10,500 ka filadhe rakkisa riskii ture. 500 ijoolleen hedduu goobaziidha. Mo'atamuus ni danda'ama bara dhufu kam akka meedaaliyaa akka argadhu Oloompiikii waan ta'eef kamtu akkanatti salphatu isa keessaa filadha. Sammuu koo keessa ka jiru 5,010 akkas waan godhu natti fakkaatu. Solee dhuma irratti ergaa qabdu yookaan immoo osoo dubbadhee wanti jettu yoo jiraate. Galatooma waan invite na gootaniif wanna biraa waan jedhu keessaa waa atileetii Itoophiyaa ijoollee xixinnoo irratti odoo hojjetanii baay'ee bareeda jedha. Ijoollee xixinnoo kun waggaa 12 13 isaan odoo dura biyyuma hundarraa deemanii especially Oromiyaa irra deemanii odoo laalanii hagam akka taalentii yoo san baafachuu danda'an amma garuu taalentii addaana hin wal jalaa dhaheera hundi isaaniitu wanna waggaa meeqa hojjetee dhufuuf sirriitti hin beekan.
ijoollee namni hojjete ka hojjetutu irra fiiga akka jedhutti yoo dhagaan ta'e. Timirti beeti kan jedhamu yoo dhaabuu baatanii duraan timirti beeti keessatti fiigaa turre. Dorgommii timirti beeti isa odoo dhaabuu baatanii. Itoophiyaa yeroo baay'ee dhuftaati kan. Amma waggaa sadii waggaa dhufaa ture. Waggaa sadii waggaa dhufaa ture ijoollee fira kootii iyyuu ka beeku ijoollee xixiqqootu jira. Akka malee danda'anii akka malee goobaziidha. Even ijoolleen obboleeyyan kootii iyyuu gin ijoolleen warra rakkataa qofa kama ragaa hojjetu. Warri sirriitti yeroo tokko hin hojjetu ijoollee. Yoo garuu ka timirti beeti san fiisisan hundi isaaniitu hin fiiga. Yeroo koo akkas ture. Ka timirti beeti kompitiishinii hin jiraamiti akkas ture. Akkasitti yoo san baasta ijoollee taalentii amma dhaabbateera na fakkaata. Odoo inni sun dhaabbatu baay'ee bareeda ijoolleen sirriitti ba'an ijoollee sila. Baay'ee galatooma. Galatoomaa isinis. Baay'ee galatoomaa hin baay'ee.